Nageenyif jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa birootaa tayyooyyaa ashamaa harka fuunee jira jirtu nagaa keessanii nagaa kootti aansuudhaan egaa ani maskii fiqiriidha. Warreen maamila maskii fiqirii taatan hanaa dhufu baga nagaan dhuftan. Warreen maamila maskii fiqirii hin taane immoo laayik sheer gochuudhaan koottaa maamila maskiitti dabalamaan isiniin jedha. Asumaan egaa obboloota koo har'a piraankii boombii dhooftu akkasiniin qabadhee dhufeetiin jira. Akkasuma piraankii kana eenyu irratti hojjedha jettan piraankii kana kanan hojjedhu hiriyaa tuubii irratti yookaan hiriyaa yuutuubii irratti kanan hojjedhu piraankiin koos akkana jedha. Wanta ishiin jettu ilaalaa hiree ani daa'iman qaba abbaa manaan qaba daa'imni koos abbaa manaa koo bira jirti ani gatee waan anas dhufeefu abbaan manaa koo suni fuudhee ilmoo argateetii jira yoon ani sinniisa jennaanini akkan isa wajjiniin hin jiraanne ilmoo qaba haadha manaa fuudhee jira akkan immoo irraa fagaadhee hin jiraanne mucaan koo isa biriira waan ta'eef akkaman godhame maal godheetan isa faana jiraadhamoo haadha manaa lammataa ta'eetan jiraadhamoo akkasuma immoo akkamiin mucaa koo obsee jiraadhan jedhaani kanaaf immoo wanta ishii yookiin dhiisinaan jetti yookiin immoo faana jiraadhunaan jetti ta'ee walumaan kan ilaallu ta'a kara isheettas hin dabarsaa amma isheedhaaf bilbila. Hello. Hanci maal barbaachisin argatu wayyoo xawala waan dhuma taate miti. Maalo wanti omna barbaade dhabde yaa rabbi. Hayyee. Yaa rabbi. Silkii yaadaa kara kiyya sin bilbilchiisu. Ani namni na barbaade tuun hin dhabu. Hayyee ganda anatu ganda tiktokii fi ganda eenyuun deemnee ganda maalidhaa feesbuukii sana. Nagarii la qoosnatti qoose taanani dhugaa sittiin dubbadhu jechuudha. Duraan dursee baga ittiin si ga'e ayyaana kanaanii akkamime daabboo buheen tolchine. Aaran tolchine ayyaana ta'uudhaa kalee galgalan dhaga'e maatiidhaa bilbilee. Hayyee yaada biyya arabaa kun ayyaana nu wallaalchisa. Ani maa qidhaame sabbata walii wallaala gaaf tokko. Hojiidha wanta bizii taanuuf hime. Ni kanaaf akka misimbira sinillee daabboo tolchitan yaadee badeette. Suruma amma manni si malee ani koo waan hundumaa nan hojjedha. Dhugaatti Beerut Firiidamii qabdee abboo gizaa jiru sana ijoollee biraa naqaa ijoollee na bira hin Beerut birrii isheeti malee biyya bareedduudha birriitti hin jirre malee. Birriitti hin jirre malee immoo biyyuma abbaa keetii sitti fakkaatti beektee. Dhugaa Beerut biyya bareedduudha jarrachiitillee nama nifatanillee. Mana qaba ko mana waaqayyoon itti si qabe mana waaqayyoon itti si qabe qaba bakkishin carruma keeti. Carraati garuu sirriidha. Biyyuuddu akkuma carraati abbo. Hundumtuu carraa ofii jiraata beektanii. Sirrii kee jettee dhugaa. Mee dhimma ati na barbaadde gara dhimmichaatti haa ceenu. Ayyee. Ayyeetti. Yaa firiitoo nama hundatti himan beektaa. Namni yeroo har'aa namni yaada nama jijjiirullee ni jira. Namni karaa hin taanetti nama ofullee ni jira. Namni akka hiriyummaa nama gorsee nama deeffatu ni jira beektee. Yaa sirrii kee jettee nama sirrii. Eeyyene ani hiriyaan qaba beektaa. Hiriyaallee qaba daa'imallee qaba. Hanga guyyaa har'aatti garuu daa'ima akkan qabu eenyumtillee hin beeku beekte. Daa'imallee qaba. Hara atillee hin naata. Inni qoosaa jirta moo? Dhugaasitti qoosaan jiru ani qoosaa ni beekta miti isa qoosaa fi qoosanillee qoosa hin danda'anillee qoosa qoosallee hin danda'u siriyeesii isuma namummaan sitti maatii jira. Dhugaatti achirraan daa'iman qaba. Daa'imti koo immoo abbaa bira jirti beekte. Abbaan immoo erga nas dhufee. Heerumtee turte jechuudha. Eeyyee.
Eeshi. Abbaan immoo eddanas dhufee utuma naalle afaanini si faana hin jira naan jedha garuu hojii isaa kan biraati. Garuu hanillee hanga ija kootiin argutti beekta waa ta'e tokko amma ija kootiin argutti namallee hin amanu. Yookiin namni wanta gaariidhaaf siin jechuu ni danda'a yookiin immoo wantoota garaagaraa bakka hanga ija kootiin argitutti waa tokko murteessuu hin dandeessu. Ani immoo mucaa hedduu waan jaalladhuu fi isarraarree adda bahuu hin barbaanne. Namoonni waa hedduu natti dubbataati turan ani garuu soban jedha malee dhugaa jedhee fudhadhu jechuudha. Isaan adda mana baasuu fi namni nama waan jedhu nabu. Eeyyee isuma faana jiraachuu fi wanta barbaadefu yeroo namni natti himu anumaa jalaa hin qabu garuu inuman callisa. Garuu kan namni dubbatu suni isuma dhugaa ta'e anaan garuu lakki mucaan guddisaa jira naan jedha. Inni garuu kan hojiinsaa kan biraati. Nama biraa jaallatee fudhatee galee daa'imarree irraa godhate jedhe. Achirraan edda daa'ima godhatee immoo maallaan jedhanatti bilbilee daa'ima godhachuu isaatillee haadha manaa godhachuu isaallee lakki hin godhanne jedha gaafan gaafadhu jechuudha. Kan inni isa dhumarraa namarratti argee osoo hin taane isa dhumaayyuu haati manaasaa maqaa yuutuubii maqaa feesbuukii isaan bantee beektaa poostii gooti maqaa isaafi suura isaafi suura kan ishee yeroo baay'ee yeroo na dubbisuudhaaf jettu. Ani hin barbaadu beektaa maqaa isaatiin dhuftee aadii na gaafatte ani garuu hin deebisuuf akka ishii ta'e nan beeka achirraan hin deebisuu fi guyyaa. Wayii isin lamaan akka ol fuudhanii jirtan maatiin kan hin beekanii? No hin beekan. Akka daa'ima qabduu maatiin kan beekani moo akkam? Indee akka daa'imni koo maal daa'ima kan qabu maatiin koo ni beeku kamaalin godhare ani kana daa'ima osoo hin heerumin waan ta'eefu ni wal jaallanne otumaan beekin immoo daa'imti uumamte daa'ima sana immoo jechuun gizeen niitii biraa fuudhee akka daa'ima qabu sitti himanni maatiin kan ka'e isan beekani naannoo tokko fi kan jiraatan. Ni beekan malee ani yoo man dhagaare ani wanta namni naan jedhu hin dhaga'u mucayyoo kan ofii kiyyaa hangan ija kootiin argutti waan namni naan jedhu nama jaallatte tokko hin shakkitu beektaa waama takka hin shakku ani jaalala isaan qabanii jaalala isaati malee waan namni kun garuu dogonkoraa takkiyyaatti. Maal gootaree waan hunda'oo maaliitii naan gadiidha. Ati fakkeenya biyya ormaa jirta yeroo tokko waan namni siin jedhe tokko barra dhaga'uu salphaa jechuudha. Gurra keettee fi dhugaa jettee fudhachuu osoo hin ta'in dhaga'uu gara keetiin immoo nama san qorachuu bakka hin jiraame namallee na hordofaa jettee namallee bakka qopheessuu namaan na hordofaa jechuu malee ati already isa jaallattee israa'eeti namallee nama biraa jaallatu jettee sammuu kee qulfii gochuu sirraanee ga'u jettee. Namni yeroo kan si nama nama beektaati hanga nama jaallatte beekta malee hanga namni si jaallatu hin beektu beekte ani akkas godha jedhee sillee iyyaanne wajjin hin guddanne waan na ta'eefu achirraan immoo amma gaafa daa'ima godhatu daa'ima godhatee iyyuu narraa bu'asee amma daa'ima godhatee erga daa'ima godhateen booddee immoo daa'imti koo isa bira jirti beekta yeroo kan ani daa'ima kooti jedheen isatti bilbilaa eddaadha manaa fuudhee ilmoo godhachuusaa beekee. Bakka oma isaatu silkii isaas illee nan osoon silkii isaa hin balleessin maayidha hojiin kun dhugaadha jennaan eeyyani dhugaadha naan jedhe maaliif akkas goote na dhoksitee jennaaniin bakka ati biyya namaati hin dhuftu waan na ta'eef hin galtu waan na ta'eef haarittan akkas ta'e amma immoo wanta naaritti kun hunduu hojii kee waan na ta'eef arraan ta'e borus ta'e kara fuulduraa gaafa biyya dhufte sargiin godhanne sargii godhanne akkuma nama. Sargi godhanne akka barbaannetti wal fuuna tasumallee ati nama biraa maski dhugumatti maartuu firaakii nama chaartuu fire ani isa qoosas ni beekta akkasiin booseetti xawalawaallee naseeti maashin kun namantu anatu firaankii namarratti hojjeta hay yoo wanta yaadaa hojii namaayi firaankii fi seera beekta namnumti waamuma seenaa isaa dhugaa yoo namatti himateeyyuu hundumtu firaankii dhuma jedhee bira darba. Dhugaadhaan ta'anii daa'ima qabaachuu kee nama muudee meesuma daa'ima wajjin kaatee jiru afirri. Oomtuu hin beeku
se'arra guyyaan har'a silkii qabadhee sitti silkii fayyadamnu seete biyyatti silkii fayyadamaan silkii fayyadamullee silkii kinoo zimmeettee heloo jettu sana isa sini teeknoo guddicha muuziqaatti qabdanii dhaggeeffatta sana dhaggeeffadhe seete ani silkii xiqqoo heloo jettu qofa ishiin fayyadamaa ture ani eddanas dhufee silkii isa kana kanan qabadhe. Inni ergaa dhuftee odeeffama kan bilbilaan argitu bilbilaan naasoftu. Bilbilaan nan haasofsiisu eessa jirta hin jedheen mucaan kumaazarii bira jira waan ta'eef ani mana hin jiru naan jedha yeroo hundumaa ani mana hin jiru naan jedha. Amma eddan gaafisa dhagayeeti kana booda naaf hin bilbilinii hojiin kee kana jennaani achi teessee fokkoroo osoo hin taane dogoggoreera waan ta'eef ani kana booda sirraallee adda bahuu hin barbaadu nama sitti dhiyaatee si fuudhu na argaa. Otoo meessi ta'e maal goota daa'ima yoon isarraa adda bahe daa'ima koo maaliin godha yoon immoo deebi'ee isa faana jiraadhe mana lammataan jiraadhamu akkami gaafan jedhu dhugaa yeroo hunda kanaafan callisee yaada isaan qabameetiin callisee ta'a beektaa. Kanarratti yaada kiyya barbaadeen fakkaata yaada kiyya osoo si ta'e maal gootaadha. Mee maal la gorsita akka obboleettii keetii yookiin akka hiriyaa keetti osoo wanti kun sirra qaqqabeeti ati mee maal goota karaa bitti furmaanni koo maalidha. Osoo ana ta'ee jechuudha osoo ana ta'ee jechuudha daa'ima kiyya kana ofitti fudhadhaan seerru naaf laata jechuudha daa'ima kiyya kana maaliif inni osoo haadha manaa qabu osoo haadha daa'ima qabu nama biraa deemee jaalatee nama biraa silla daa'ima biraa dhalchee jechuudha nama kana waliin ana jireenya kiyya itti fufuu hin barbaadu jechuudha. Maaliif deebinee jireenya keenya fi jaalalli keenya akka durii sanatti hin deemu akka durii san hin